Haati deesse tokko daa'ima amma deesseef kan duraa wal faana harma hoosisuu dandeessi kan jedhu ilaalla. Haadha tokkotu guyyaarraa daa'ima godhattee haa ta'u malee immoo daa'ima kan hangafaa harma hin guusne. Baay'eema walitti dhiyeessitee waan deesseef kan duraa osoo harma hin gahiin gar biraa godhattee wal faana yoon harma hoosise rakkoo qabaa jettee na gaafatti. Mee waa'ee kanaa walumaan haa ilaallu. Nama hedduuf deebii ta'a waan ta'eef. Haati tokko erga deessee daa'ima ishee amma deesseef kan duraa wal faana harma hoosisuu ni dandeessi. Eeyyeen ni dandeessi jechuudha. Kun tandem fiiding jedhama. Daa'imman umurii garaa garaa al takkaatti wal faana harma hoosisuu. Noormaalii daa'ima lakkuufaa ta'ee daa'ima wal duukaa lama yookaan sadii yoo deesse hoosisuun isheen oolu. Haa ta'u malee yeroo daa'ima umurii garaa garaa wal faana harma hoosisan tandem fiiding jedhama inni kun. Xiqqoogaa daa'ima lakkuu harma hoosisuurra garaagarummaa qaba. Daa'ima lakkuu harma hoosisuun daa'imman lamaanuu aannan harma haadhaa barbaadu. Kan umurii garaa garaa immoo inni hangafaa yeroo baay'ee nyaata nyaataa dabalata yerooma xiqqoodha kan inni harma horu. Garaagarummaa xiqqoo qaba. Kanaan ala wal fakkaata jechuudha. Yeroo akkasii egaa isheen duraa humnaan xuuxxii harma sana isheen hangafni jechuudha. Harma sana humnaan xuuxxii waan ta'eef harmi haadhaa aannan hedduminaan kan lamaan isaaniif ga'u oomisha. Akkuma beektanii aannan harma haadhaa yeroo xuuxamaa deemu kan yeroo daa'imni baay'ee xuuxaa deemu kan luugaa deemtu moora oomishaa deemu. Daa'imman xixiqqoo reefu dhalatan immoo humnaan hin xuuxanii yeroo kana daa'imni hangafni yeroo humnaan xuuxu aannan harma haadhaa dabalaa deema jechuudha. Dabalataanis kanneen harmi isaaniillee guutee isaan rakkisu yookaan isaan dhukkubu hir'isuuf ni gargaara. Daa'ima lama wal faana harma hoosisuun. Haadholiin tokko tokko harmi isaanii aannan hedduu oomishee baay'ee isaan rakkisa dhukkubee. Isaan kanaaf akka furmaataatti jechuudha. Akkasumas daa'imman tokko tokko aannan harma haadhaatti baay'isee yeroo fe'aman jira itti baay'ate isaan kanaaf furmaata. Akkasumas daa'imni isheen duraa yookaan mucaa isheen hangafni mucaa xiqqaa amma dhalatte akka jibbina gargaara. Walitti dhufeenya haadha sanaaf daa'imman lamaanii yookaan walitti dhufeenya sadan isaanii ni cimsa yoo wal duukaa harma hoosise. Daa'imni hangafnis egaa nyaata dabalataan aannan amma ta'e ni argatte jechuudha. Kanaaf rileeshinii isaanii ni cimsa akka isaan walitti dhufanii akka isheen daa'ima xiqqoo hin jibbine taasisa daa'imni isheen hangafni. Achumaanis aannan hanga ta'e haadharraa argatti. Yeroo isheen xuuxaa deemtu immoo aannan harma haadhaa moor dabalaa deema. Kanaaf rakkoo hin qabu jechuudha wal faana harma hoosisuun. Haa ta'u malee kan beekuu qabnu jira. Garuu kan dagachuu hin qabne immoo wantoonni tokko tokko jiru. Kan jalqaba akkuma beektanii haati akka hin miidhamne nyaataaf dhugaatii barbaachisaa gahaa argachuu qabdi. Baay'ee kunuunsi ishee barbaachisa jechuudha. Daa'imman lama wal faana harma hoosisaa jirti waan ta'eef. Dabalataanis kan nuti dagachuu hin qabne daa'ima xiqqaaf dursi kennamuu qaba. Daa'ima reefu dhalateef dursi kennamuu qaba. Sababni isaas isheen xiqqoon harma qofaa sooratti waan ta'eef isheetti harmi hanqachuu hin qabu. Yoo isheen quuftee qofa kan isheen itti aantu argachuu dandeessu. Dabalataanis jalqaba aannan dura ba'u sana daa'ima ishee xiqqaatu argachuu qaba. Isa silga jedhamu koolesterool sana isa silga sana aannan gara jalqabaa ba'u sana kan xuuxuu qabu daa'ima ishee xiqqoodha. Sababni isaas faayidaa addaa qaba waan ta'eef daa'ima ishee xiqqoof. Kanaaf haati kunuunsa gahaa argattee jennaan harmi ishee aannan gahaa qabaannaan akkasumas nyaataaf dhugaatii gaarii argannaan daa'imman lamaan wal faana harma hoosisuu rakkoo tokko hin qabu gaariidha jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii.